Well, akkam jirtu deebineeti jirra. Kun qorannoo kwantiitoorii C++ kutaa shanaffaadha. Waa'ee basic elements warra jedhaman asii kaasee ni ilaalla jechuudha. Waa'ee keywordii C++ keessatti fayyadamnu akkuma kana identifiers data typeota jiran ni ilaalla jechuudha. So keywordii irraa ni kaana yookaan immoo reserved rows irraatiin ni kaana. Reserved rows jechuun keywordii jechuun C++ keessatti iddoo guddaa kan kennamuu fi akka barbaadnetti itti fayyadamuu kan hin dandeenyedha jechuudha. Keywordii kun reserved yookaan immoo keywords have a unique meaning within C++ programmidha. Iddoo addaa ni qabaatu jechuudha yookaan immoo hiika addaa ni qabaatu jechuudha. C++ akkamitti fayyadama? Akka syntaxitti fayyadama jechuudha. Keywordootas keessa jiran yookaan immoo teebilii kana keessa jiran variable goonetti fayyadamuu hin dandeenyu yookaan immoo identifier goonetti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Warri kun inni keywordisiidha jechuudha. Keywordisiidha. Kana gaafa C++ keessa gallu seeraan ni ilaalla jechuudha. Seeraan ni ilaalla. Kanaaf fakkeenyaaf as keessa ni jiraatu. Const jedhamu ni jiraata. Go to statement ni jiraata. If ni jiraata. New ni jiraata. Baay'ee jiru jechuudha. Warri kun inni keywordisiidha. Keywordisiidha. So these symbols the reserved rows must not be used for any other purpose jedha. Any other purpose. Kaayyoo biraaf itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Kun C++ keessatti akka built-initti walii wajjin develop ta'ee library keessa kan jirudha jechuudha. Library keessa kan jirudha. All reserved rows are in lowercase letters jedha. Maanni qubeewwan xixiqqaatiin kan isaan barreeffaman kan adda baafachuu dandeenya jechuudha yeroo hunda. So the following are some of reserved rows C++ jedha. So teebilii kana keessa kan jiran hundi isaanii reserved rows jechuudha kan immoo keywordii jechuudha. Keywordii. Well, kana erga jennee booddee identifiers jechuun maal jechuudha? C++ keessatti identifiers. So yoomuu C++ gaafa fayyadamnu variable declare gochuu hin oolu. Variable declare gochuu jechuun maal jechuudha? Maqaa adda baafanneetu memorii keenya irra kan ittiin kaawwannu jechuudha. Memorii keenya irra kan ittiin kaawwannu. Identifiers jechuun immoo inni maqaa sanadha jechuudha. Maqaa sanadha. Fakkeenyaaf value integerii tokko fuudheen memorii irra kaawwachuu barbaade. So memorii irra lakkoofsi ittiin qofaan isheen teessu jechuudha deemteetu process ta'uudhaaf maal nu barbaachisa? Identifier nu barbaachisa jechuudha. Identifier nu barbaachisa. Kanaaf identifier kana itti fayyadamuudhaaf seera isaa baruun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf identifierin hundi maaliitiin jalqaba? Qubeewwan A hanga B'tti yookaan A hanga Z'tti jechuudha hanga Z'tti yookaan uppercase yookaan lowercase fayyadamuu dandeenya jechuudha. So an identifier is name associated with a function or data object used to refer to the function or data object. So an identifier must start with letter letter or underscore. Underscore jechuun fakkeenyaaf as biranii jiraatti underscore ishee kana fakkaatti jechuudha. Kanaaf identifieriin kun yeroo hunda kan ittiin jalqabu qubeetiin yookaan immoo underscore kanaatiin identifierii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Consistency akkuma kana maal of keessaa qabaachuu ni danda'a kun lakkoofsa of keessaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Lakkoofsa of keessaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. So identifier kana gaafa fayyadamnu reserved rows sala gubbaatti tuqne warra teebilii kana keessa jiran jechuudha. Isaaniin identifier godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Hin dandeenyu. Kanaaf seera kana erga beeknee identifier kamiyyuu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. So syntax isaanii ilaallameesti. Valid identifier fi invalid identifier inni iddoo lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf teebilii kana keessa warra jiran valid identifier innitu adda baasuu dandeenya jechuudha. Akkamitti valid ta'anii fakkeenyaaf lengzedha kun lengzedha. Kan ittiin jalqabu maaliitiinidha? Qubeetiinidha jechuudha.
kanammoo letters starts from letters. Kanaaf identifieriin kun vaalididha jechuudha. Iniin kunis akkuma kana days in year kan jedhu kunis maalidha jechuudha, identifierii keenya ta'uu ni danda'a jechuudha. Kan inni ittiin adda ba'e bireekiin jiraachuu hin qabaatu, identifierii gaafa fayyadamnu bireekiin jiraachuu hin qabaatu jechuudha. Kan inni ittiin adda ba'ee jiru immoo kun underscoreidha jechuudha. Underscoreidha. Akkuma kana underscore preejeraan jedhu kunis maaliitiin jalqabe? Underscoreetiin jalqabe. Kanaaf seera isaa guuteera jechuudha. Warra kunis keessaa jiran isaanii maali? Valid identifier inni addaan qooduu ni dandeenya jechuudha. Warri gara gajjallaatti argaman kun immoo maali? Invalid identifier innitu adda baafachuu dandeenya. Fakkeenyaaf jalqaba irraa kana days in year-dha. Kanarraa garaagarummaan isaa maali? Inni kun haayifaniitiinidha kan inni gargar ba'ee jiru. Gidduu isaanii akkuma ilaaltan haayifaniidha. Kun immoo eegsiidha jechuudha. Wanta hin eeyyamamnedha. Akkuma kanaan kun maaliin jalqabe? Lakkoofsaan jalqabe. Kanaaf seera identifierii keenya maal godheera jechuudha? Cabseera jechuudha. As bira immoo ni dhufna. Suruu jedha. Suruun ni jira. Kun identifierii ta'uu kan hin dandeenyeef maal jennee identifierii keewordisii ta'uu hin danda'u yookaan immoo reserved words ta'uu hin danda'u. Suruu kun maali? Keewordisiidha yookaan immoo reserved wordsiidha. Gubbaa keessa ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf suruu kunuutti iddoo kana jira. Suruu kun maali? Keewordisiidha jechuudha. Kanaaf akka identifieriitti itti fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. As dhufna ammoo as dhufa. Warri kunis hin danda'aman jechuudha. Warri kunis maali? Hin danda'aman jechuudha. As bira gaafa dhufnus my best kan jedhu ni jiraata. My best kuni underscoreii 2 wal biratti fayyadameera. Akkuma ilaaltan dheeraadha. Underscoreii 2 wal biratti fayyadameera. Kanaaf invalididha jechuudha. Invalididha. Kanaaf identifierii gaafa fayyadamu barbaannu seerottan kana ilaalle itti fayyadamu dirqamanii ta'a jedha. Dirqamanii ta'a. Kanaaf toppikiin biraan kana jalatti ilaallu waa'ee case sensitivity C++ jechuudha. C++ it is too case sensitive jechuudha. Kana jechuun maali? Fakkeenyaaf iddoo kana ni ka'a. Namni isheen kunii fi namni isheen as jirtu kun baay'ee garaagarummaa guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf akka identifieriitti gargar baasnee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? Inni kun qubee gurguddaatiin barraa'e hundisaa. Inni kun immoo qubee xiqqaatiin barraa'e jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kana inni guddaa gooneetu asitti immoo waluma fakkaataa fayyadamnee jechuudha. Waluma fakkaataa fayyadamnee qubee tokkoosaa lower case goone gargar jechuudha. Kanaaf C++ case sensitiveidha jechuudha. Case sensitiveidha. Okay. Literals ilaalama immoo. What's literal? Kanuma jalatti jechuudha. So literals are constant values which can be numberedha. Lakkoofsa ta'uu danda'a. Character of string ta'uu ni danda'a. For example, the numberedha. Lakkoofsi kun akkuma ilaalaa jirtan literalsidha jechuudha. Kana jechuun identifierii keenyarra assign ta'e kan ta'u kan bakka buusnee kan keenyu hundi isaanii maal jechuudha? Literals jennee waamuu dandeenya jechuudha. So isinitti agarsiiseen ture waa'ee commentii structure of C++ keessatti ilaallee turre commentiin maal akka ta'e. So commentiin descriptiveidha jechuudha. Textiidha. Programmeriin sun ofiisaaf kan barreessu akka saafii galutti jechuudha. Akka saafii galutti kan barreessudha. So commentii kan ittiin goonu karaa lamatu ni jiraata. Inni tokko single lineidha. Kan biraan immoo multi lineidha jechuudha. Single linein akkuma ilaalaa jirtan isa kanadha jechuudha. Mallattoo isa kana sintaksii kanaan fayyadamna jechuudha. Backslash kana fayyadamneetu comment gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana kan biraan comment kan ittiin goonu multi lineidha. Multi line kana immoo single slash kana fayyadamne as keessatti urjii goona. Isa booddee kanaan cufnee as gidduutti waa barbaanne barreessuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraan data typeidha. Data type ilaalla.
Data types variables in a constant variables in ilalla. So a variable is a symbolic name for a memory location in which data can be stored and subsequently recalled. Kana jechuun inni yeroo hunda gaafa programmii C++ irratti barreessine run goonu directly memory irratti jechuudha kan inni jalqaba store ta'u. Memory irratti store ta'a. Fakkeenyaaf kun memory keenyaa jennu memoriin keenya kutaawwan baay'ee ni qabaata. Daataa baay'ee kan irra keewwannu jechuudha. Fakkeenyaaf raamiidha. Raamiin kennitti temporary files are iddootti execute ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko process gochuun barbaade jennu. So lakkoofsittiin kun memory irra teessee deemteetu lakkoofsa 5 jennu. 5 kun memory irra teessee deemteetu. Directly kan ishiin ittiin bakka buutu variable jechuudha. Variableen kun memory keessaa iddoo nuuf qaba jechuudha. Fakkeenyaaf a jenneetu walqixa 5 jennaan. So lakkoofsi 5 kun integeridha fakkeenyaaf. Kanaaf data typenis isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf an kun deemteetu memory irraa iddoo qabdi jechuudha. 5 kanaaf iddoo qabdiif deemtee. Kanaaf variable gaafa jennu yeroo baay'ee memory irraaf iddoo nuuf qabuudhaaf gargaara jechuudha. Kanaaf symbolic name for a memory location in which data can be stored and subsequently recalled. Akkuma kanaa fakkeenyaaf cout jenneetu eetu jenne 5 kana nuu baase jechuudha. Memory irra jiru bakka qabnee fi turre jechuudha. Kanaaf variables are used for holding data values. Kanaaf value 5 jettu kana maaltu qabatee jira jechuudha amma kana qabatee jira jechuudha. Memory keenya iddoo qabatee fitu. Kanaaf so that they can be utilized in various computations in a program. All variables have two important attributes. Okay. A type which is established when the variable is defined. So variable keenya gaafa declare goon walii wajjin maal kennuufii qabna, type kennuufii qabna. Kan immoo data type jedhamu jechuudha. Data jechuun inni roodha, factidha. Executable kan hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf 5 dataadha. 5 kun integer ta'uu danda'a. Kanaaf maal kennuufii qabna, type kennuufii qabna jechuudha. Dataan keenya formii garaa garaatiin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf lakkoofsa ta'uu danda'a, qubee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf a kana memory irra kaawwachuu barbaanne kana so qubeedha kun. Kanaaf maal fayyadamna? Data type kaaraakteran jedhu fayyadamna yookaan immoo kaarii fayyadamna jechuudha. String ta'uu danda'a. String immoo collection of characters jechuudha. Fakkeenyaaf create jettu kun fakkeenyaaf qubee walitti dhufanii kan uumanidha. Kanaaf string jedha. Kanaaf data type string fayyadama jechuudha. Kanaaf yeroo hunda variable gaafa declare goonu data type isaa walii wajjin dhufuu ni jiraata jechuudha. So the second attributes of variables in a value which can be changed by assigning a new value to the variable. The kind of values variable can assume depends on its type. For example, an integer variable can only take integer values. So gaafa intenne jalqabnu fakkeenyaaf data type integer ni jiraata. Intenne gaafa jalqabnu variable nuti ittiin declare goonu kun maal value akkamii qabaachuu qaba jechuudha. Value integer qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf intenneetu 5.0 yoo jenne gara biraatti nu deema jechuudha. Gara decimaaliitti nu deema jechuudha. Kanaaf data type nuti declare goonuu fi value nuti kennin tokko ta'uu ni jiraata jechuudha. Tokko ta'uu ni qaba jechuudha. So variable declaration variable declaration iddoo kanatti ilaaluu ni dandeessu. Intere isa booddee my age. So kun identifier isla variable isla jechuudha. Declare kan ittiin goonu.
kood bilookii keenya irratti amma ni ilaalla jechuudha. Amma ni ilaalla. Kanaaf declaring variables akkanatti ilaaluun ni danda'ama. Amma mostii deemneetu rangooneetu ni ilaalla meesti. Rangoonee ni ilaalla jechuudha. So kun kood bilooksii keenyadha. Kood bilooksii keenyadha. Directly fakkeenyaaf jalqabaa kaasnee kan ilaalle waa'ee identifieridha jechuudha. Identifier. Step 1 kan nuti ilaallu is about identifier. So legal identifier fi illegal yookaan immoo valid fi invalid ni ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf execute gooneetu sirrii nuti dubbisuusa. Fakkeenyaaf int number one. So what directly kana maal gochuu dandeenya? Value kennuufii dandeenya jechuudha. Value kennuufii dandeenya. Namoonni kanaaf kennine meeqa kenninu? 5 kenninaaf. Maaliif 5 kenninee fi data typing keenya as jiru kun maal ibsa jechuudha? Integer ibsa jechuudha. 5 maayini integeridha. Fakkeenyaaf maayinus gochuu dandeessu as dhuftaniitu. Amma gadi siqnee ammas intenne namtu is equals to minus what? Minus 5. Kunis hin danda'amu. Directly gaafa akkas goonu memory keenya irraa deemee iddoo nuuf qaba jechuudha. Variablein namuu waanii fi namtuun kun fakkeenyaaf memory irraa iddoo nuuf qabanii jiru jechuudha. Value warra kanaaf. Access gochuu yeroo barbaannu directly maal gochuu dandeenya? Cout namuu waan jenneetu directly kana cufuu ni dandeenya. Variable name isaatiin maal goone jechuudha? Access goone jechuudha. Value maal naaf godhi? Naa baasi. Fetch naa godhe jechuudha. Kanaaf namuu waanii kan inni waamne namuu waanii sanarra memory irra kan jiru meeqa lakkoofsa? 5 jechuudha. Kanaaf 5 nuuf baasa. Fakkeenyaaf ammas cout jenneetu namtuu kana gargar baasuudhaaf indilii fayyadamna. New line irratti akka nuuf baasuudhaaf jechuudha. Ishee kanas indilii ni fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf warri kun memory irraa iddoo lama nuuf qabatanii jiru jechuudha. Kanaaf irraan gaafa goonu fakkeenyaaf kana irraan nuuf gochaa jira. Okay, execute godheera. Akkuma ilaaltan memory irraatti value jiru garnuuf baasee jechuudha. So namuu waanii kun value meeqa qabatee ture? 5 qabatee ture. Namtuun immoo maayinasii qabatee ture jechuudha. Fakkeenyaaf variablein attribute lama qabeenne inni jalqabaa maalini data typing kennamuufii qabeenne kunoo kennineefirra. Lammaffaan immoo data typing sunii fi value nuti kenninu wal simuu qabeenne. Fakkeenyaaf integerii keessatti tuqaan hin jiru. Tuqaa goona kana. Tuqaatu goone 5 tuqaa duwwaatu goone execute nuun godhe jechuudha. Ni ilaalla meesti. Run. Okay. Akkuma ilaaltan ilaala. 0 sana biraatii kutaa jechuudha. 0 sana maal godha? Biraatii kutaa jechuudha. Maaliif kan nuti declare goone maali? Integeridha waan ta'eef jechuudha. Integerii waan ta'eef. Okay. Data type warra kaanis ni ilaalla. Meesti. Data type baay'eetu ni jiraatu. Fakkeenyaaf integerii ilaallee kaane floatiin immoo ni jiraata. Float jenneetu ni ilaalla. Float num3 is equals to floatiin immoo lakkoofsawwan tuqaa qaban ittiin declare gochuudhaaf kan memory irra kaawwachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf 5 tuqaa 2 itu jennee isa booddee cout num3 jenna. Isa booddee rangooname. Garaagarummaan isaa isa gubbaa afaan maayini
daataa taayipii fi vaaluutu wal simate jechuudha. Wal simate iddoo kanatti tuqaan jirti, iddoo kanas tuqaan jira. Garuu inni kun intiijeriidha, tuqaa biraati kute. Inni kun immoo filootiidha waan ta'eef daataa taayipiin isaa fi vaaluun isaa maal ta'e jechuudha, wal simee jechuudha. Wal simee jechuudha. Kun egaa daataa taayipii filoot jedhamudha. Kan biraanis ni jiraata. Kan biraanis shoortan jedhaman ni jiraatu. Longan jedhaman ni jiraatu jechuudha. Warra kun daataa taayipii nuti fayyadamnudha. Daataa taayipiin kan biraa stringiidha. String name jenna. Yeroo hunda string gaafa fayyadamu, daataa taayipii string gaafa fayyadamu quotation keessa kaawwanna jechuudha. Value keenya quotation keessa kaawwanna. Name take for jenneetu kan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kan inni jiru immoo isa booddee directii kana fetch godhachuu ni dandeenya jechuudha. Cout name jenneetu gadi baasuu ni dandeenya jechuudha. Ishee kana new line irratti akka nu baasuudhaaf indil jenna run goona. Look akkuma ilaaltan nu baase jechuudha. Tekstii kana take for oran jiru kun daataa taayipii maayini stringiidha. Daataa taayipii stringiidha jechuudha. Kan biraan daataa taayipiin kaaraakter jedhu kaarii fayyadamna. Qubeewwan ittiin ibsuuf jechuudha. Qubeewwan ittiin ibsuuf leetar jenneetu vaariyaabilii keenya keewwachuu ni dandeenya jechuudha. Vaaluu maal assign goonaa fi vaaluu barbaanne qubee assign gochuu fi dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jenna iddoo kana amma dogoggora tokko dogoggorre jechuudha. Kaaraakterii yeroo hunda single quotationii fayyadamti jechuudha. Single quotation soodee dhokseera maal hin goone hin waamne jechuudha. Siyaawwate inneetu waamne leetar waamne jechuudha. Kanaaf isa kanasii hin balleessinaa waamne jechuudha. Rangoona akkuma agartan qubee nuuf baasa jechuudha. Qubee kana nuuf baasa jechuudha. So daataa taayipii meeqa ilaalaa jirra? Daataa taayipii intiijeriin ilaalle, filootiin ilaalle, stringiin ilaalle, collection of characters akkuma kana kaariin ilaalle jechuudha. So memory irraatii saayizii hammam qabatu hin jedhu ni ilaallameesti. Saayizii hammam qabatu hin jedhu ni ilaalla. Balleessineetu kana balleessinee saayizii isaanii memory irraatii hammam akka isaan qabatan just ni ilaalla jechuudha. Okay. Cout jenna. So booddee size of int jenna. Just kan goonu jecha so booddee size of kun keyword jechuudha. Keywordidha. Size of int jenna. So booddee kana cufuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana cout size of float jenna. So booddee size of float isa booddee ni cufna. Just laayinii haaraa irratti akka nu baasuudhaaf warra kana maal goona new line fayyadamna. End line asiis end line
ni fayyadamna jechuudha. Akkuma kana cout data type jira jechuudha. Size of what car kan character jechuu ni dandeenya. Hammam akka isaan ta'an memory irraati hammam iddoo akka isaan qabatan ni ilaalla jechuudha. Size of car jenneetu warra kaanis ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Warra kaanis ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Istii warra kana saayiziin isaanii memory irraa hammam akka isaan ta'an ni ilaalame. Look saayiziin isaan qabatan memory irraati byte jechuudha. Byte dha. Size of integeriin afuridha. Akkuma kana kan float afuridha. Characteriin tokkodha jechuudha. Ilaaluu ni dandeessu. Ani strings and shortif longis ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So data types variable identifiers kutaawwan irra laalle kan fakkaata. Baay'ee galatooma. Kun kutaa shanaffaadha jechuudha. Kutaa shanaffaadha. Chaanalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun nu deeggaraa nu bira dhaabbadhaa jenna. Galatooma kutaa sattaanutti wal argina.